No, fakkeenyaaf amma paartiin keessan ABO'n akkasumas immoo paartiin biyyaalessaa Oromoo qindoomina uumtanii jirtu. Qindoomina sana keessatti garuu amma maaltu jedhama an godina kanatti dorgoma, ati godina kanatti dorgomta, ati godina kanatti dorgomin kan jedhu akka tarsiimootti kaawwatanii akka jirtantu dhaga'ama qindoomina sana keessatti. Mee kun tokkummaa Oromoo hin miidhu jettanii yaaddu? Esa akka ogeessa miidiyaatti otoo gadi buutanii sirriitti hubattaniitu ta'e gaarii natti tola. Garuu wanta akkasiin jennu bara. Nun kooleejiniidhaan uumne, kooleejiniin nun uumne ABO, PABO, KFO taanee kooleejinii boordii filannoo geessineerraa ifaadha waliigalteen keenya jirratti. Akkamiin dorgomnaa, eessatti dorgomnaa, istiraateejiin filannoo ganaa an qopheessaarra jiru. Garuu yeroo kan waan odeeffamu sun sirrii miti. Ni ejjennoo paartii keessanii waan akkasii amma kun jechuun uummata Oromoo addaan diiguu, hiruu, gandatti galchuu jechuudha. Isaa mootummaan addawaayii uummata Oromoo gandaan konyaan. Amma yoo ilaalte ta'e aanaadhuma ani keessatti guddadhee daladhe. Waliin saamnu kan jiru garuu Profeesar Mararaan iyyuu dubbataniiru. Yaa'ii Ameerikaa deemanii walitti qaban irratti miidiyaa irratti jechuudha ifatti waliin saamnu yoo nun gara tokkotti dhufne akka hooggansa Oromootti iyyuu kaasan yeroo san akka gaaddisa hooggansa Oromootti waliin saamnu kan jedhu kaasaniiru iddoo tokkotti yoo paartiin tokko dorgome nuun immoo iddoo kan biraatti dorgomnaa kan jiru. Tariimee kun qoqqoodiin fidatanii yaaddu isin tokkummaa Oromoo laaffisuu keessatti. Isin siin jechaa jira lama kooleejinii jechuun ABO, PABO, KFO akkasitti dorgomaa miti. Sagalee tokko daatuu tokko jalatti yookaan mallattoo tokko jalatti innummoo sadaqaa waltajjii mirraq bira dhaqeetu innaa filannoo an deemu. Kanaaf amma isa uummanni Oromoo qoqqoodamu kana deebinee ijaaruu irra jira ofuma keenyaayyuu. Malee waliinis morkatu jechuudha. Waliinis kooleejinii ta'ee waliin morkachuun jira. Kooleejinii ta'ee waliin morkachuun jira. Kooleejin jechuun kooleejiniin jechuun filannoo tokkoof yeroo muraasaaf kaayyoo yeroo gabaabaatiif wal ta'anii waan waliin qaban sana galmaan ga'uu jechuudha. Kanaaf nuun dhaabbileen sadan kun yoo waliin dorgomne dhumarraa mootummaas akkamitti waliin ijaarraan jedhu boordii filannoo galchineerra jechuudha. Paartileen sadan achi keessaa gara tokkotti haa dhufnu gaaddis immoo akka shanitti haa adeemu garuu humna keenya akka walitti kaanutti. Kooleejiniin isin uumtan amma akkas taanaanii gaaddisa sanaatiifis waliin isin dorgomtu yookiin immoo akka jedhamu sanatti fakkeenyaaf godina tokkotti yoo paartiin tokko dorgome godina tokkotti paartiin kan biraan akkas hin ta'u. Ejjennoo paartii keessanii miti kun. Ejjennoo paartii hundaayyuu miti. An keenya qofatu hin ta'in. Akka KFO'tti jechuudha. Noni isa kana siif hin dhufa waa'ee tokkummaa Oromoo. Gatii kana tokkummaan Oromoo eessayyuu dhaqe. Sin lamaanuu caala. Tarii nama miidiyaatti geessanii dhiistanii beeku iddoon Oromiyaa lafa Oromiyaa jedhamte iddoon hanqadhan jiru. Lafa Oromiyaatti jedhamtee uumamte iddoon hanqadhan jiru. Uummata Oromoo gandaanis lagaanis maqaanis amantiinis walitti bu'u argees hin dhageenyas. Dhaabni keenyas nun akka qabsaa'otaattis uummata Oromootiif malee bakka ittiin aladheedhaaf qabsaa'een asin geenye jechuudha. Yoo iddoo barbaadde deemte uummata Oromoon na bira geenyu akka ittiin iyyeennu simatu agarteetta jechuudha. Adeemsa keenya amma yeroo darbee olaalte inni kaan Wallaggarraa dhufe, inni kaan Arsiirraa dhufe, inni kaan Hararraa dhufe, inni kaan Shawaarraa dhufe, inni kaan Booranarraa dhufe. Kana wayitee namni al tokko wal faana yaa'ee waan inni simatu, waan inni haasa'u, waan inni si duukaa bu'u hunda keenyaaf kana ala tokkummaan Oromoo jira jedhee hin amanu jechuudha. Gaaffiin Oromoo karaa kamiin deebi'aa kan jedhu bakka lamatti beektota Oromoo bakka lamatti qoodee ture. Tokkoffaa gaaffiin Oromoo akka sabaatti ijaarame yoo socho'u irraan kan hafe hin deebi'u kan jedhu warra maccaaftuu lama keessaa booda ABO ta'ee dhalate Icaat warra ture keessaa akka sabaatti of ijaaree deebi'uu qaba warra jedhuu fi lakki gaaffiin Oromoo
Itoophiyaa keessatti hin deebi'a kan jedhu warra mi'eessoon qabatanii deeman maltaa itniik kan ta'e paartii hunda hammataa kan sabarratti hundaa'e otoo hin ta'in kan sabaa sablammoota hunda of keessatti hammate gaaffiiwwan kan sabammaas kan eenyummaas gaaddisa Itoophiyaa jalatti deebisuun hin danda'ama kan jedhu bakka lamatti hiramanii jiran. So beektonni Oromoo bakka lamatti hiramuun kun achi jalqabee dhufee jira. So dhawaata keessa humni barattootaas bara sana waan hin gurmoofneef dargiin gurmaa'ee aangoo qabate. So dargiin gurmaa'ee aangoo qabate paartilee kana tokko tokkoon dhabamsiisee jechaadha. Tokko tokkoon dhabamsiisee kaan bosonatti galee qabsoo bilisummaa qabsoo hidhannootu eegalame jechaadha. Kanaaf lamatti hiriira jechuudha. Itoophiyaa keessatti hin deebi'a. Lakki gaaffiin Oromoo immoo Oromiyaa Rippaabilik kan jedhamtu tana ijaaruu keessatti deebi'a kan jedhu. Kanaan hayyoonnumti Oromoo deebi'anii warra kutaa turanii jechaadha. So kana keessa dhawaata kana keessa tokkummaan Oromoo ititaa sababa paartileen siyaasaa fi hooggantoonni siyaasaa walitti bu'anii immoo gaaffii keessa gaggalaa kan deeme. Dhumarratti gara mootummaan dargii kufee paartileen mootummaa ce'umsaa keessatti qooda fudhatan deebi'anii immoo sababa aangootiif yeroo isaan wal dha'an jira. So dhaabaa'oon ifloo warra sana wajjiniin deebi'ee wal dha'ee hireen Oromoos gaaffii keessa galee jechaadha bara sana. So kanaaf ititaa dhufe. Haa ta'u erga mootummaan addawaayii uumame keessatti tokkummaan Oromoo daran cime. Daran cime kan jedhamu Oromoon kaarikulamii tokkoon barate. Kaarikulamii tokkoon barate sirna. Boda janii kan isaan jedhan Ihaadee keessatti numaayyuu hin qoqqoodame kan jedhu kaasan. Kanaafan deebisaa jira. Bara kana keessa tokkummaan Oromoo hin cime jechaadha. Akkamitti cime agarsiistuu qaba hin cime han jennuuf. Tokkoffaa Oromoon sirna barnootaa tokko keessatti barate aadaa, seenaa, afaan, duudhaasaa, qorannoof qo'annoo ta'eet kaabaa kibbaa bahaadhiyaa wal bareecha. Kanaaf kun saayinsiidha. Uummata tokko wal barsiisuu, loqoda isaa waalteessuu, afaan isaa waalteessuu keessatti gahee guddaa qaba. Maaltu sirni barnootaa? Sirna barnootaa sana keessatti dhalootatu uumamaa jechaadha. Dhaloota seenaa tokko barataa, dhaloota afaan tokko dubbataa, dhaloota aadaa tokkoon kun Oromoodha jedhee waa'ee Oromoo kaleessa maal fakkaata Oromoon, har'a maal keessa jira Oromoon, fuuldureen Oromoo maal ta'uu qaba jedhee qorannoon dhiyaatee dhaloonni ittiin barate jechaadha. Kun kana. Lammaffaa miidiyaadha. Miidiyaan Imagine Community saba galmi siyaasaa tokko jedhee waalteessu keessa miidiyaadha jechuudha. Kun hundumtuu tokkummaa ilmaan Oromoo walitti fidaa itichiisaa deemee tokkummaan Oromoo akkatti ijaarame as gahe. Haa ta'u malee fedhii aangootiif sababarraa fedhii aangoorraa kan ka'e paartileen siyaasaa yeroo isaan tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchuudhaaf asiif achiin deeman mul'ata jechuudha. Kanaaf rakkinni guddaan alaa kan dhufu miti jennanu. Keessaa yoo ka'e humni alaa dhufu Oromoo cabsuu hin danda'u. Oromoo kan cabsu isa keessaati jenna. Kanaaf tokkummaa Oromoo keessaa yoo jabeessine malee inni alaa homaayyuu tokko miti. Wal shakkiitu jira amma obbo Kanadooni. Tokko paartileen kan biraa paartileen Oromoo paartii badhaadhinaa hin shakku. Silas kaasaniiru mootummaa sirna durii deebisuu fi deemaa jira. Karaa harka duubaatiin paartilee kan akka Izeemaaf warreen kan duukaas waliigalee tokkummaa Oromoo laaffisaa jira kan jedhu akka komiitii kaasu. Mee kun dhugaadhaa jalqaba akka paartii keessaniitti akkamittiin ilaalama kun? Kanaattan see dhufa. Tokkummaa Oromoo ijaarreet injifannoo kana galmeessinu. Waan qabatamaan sii kaasa.
diinni kaleessa qabsoon Oromoo yeroo finiinetti tokkummaa Oromoo cabsuudhaaf jecha uummata miliyoonaan lakkaa'amu Sumaalee keessaa buqqise. Kun hunduu tokkummaa Oromoof diiguuf kan qiyyaafatee ture. Diigiinsa diinni Oromoo irratti hojjete san gara carraatti jijjiirre. Tokkoffaa Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa akka birmatuuf taasifne. Uummata buqqa'e sana deebisnee ijaarre. Uummata buqqa'e sana achitti deebisnee ijaaruu qofa otoo hin ta'iin giddu gala kanatti finne. Kanaaf Oromoon achi buqqa'u naannoo Finfinnee kanatti magaalota gurguddaa dimoogiraafii magaalaa jijjiiruudhaafis carraadha waan ta'eef Oromoo magaalatti galchuudhaafis carraadha waan ta'eef Oromoon walii birmatee gara carraatti jijjiiree tokkummaa isaatiin jabeeffate. Kun hojii guddaa hojjetamedha. Kaleessa tokkummaa keenya eegneetu uummata Oromoof jala hiriirsinee diina magaalaa kana keessaa baafnee Maqaleetti galchine. Uummata kumaan lakkaa'amu immoo mana hidhaatii yaafne jechuudha. Kun tokkummaa Oromoo waan eegnee sadarkaa kanaan geenyeef kana goone jechuudha. Amma eega jijjiiramni kun dhufe paartileen siyaasaa hidhaa turan mana hidhaa erga bahanii booda jijjiiramni kun erga dhufee booda sababa adda addaatiin tokkummaa Oromoo ijaaramee jiru kana diiguudhaaf yeroo isaan socho'an mul'ata jechuudha. Agarsiistu. Tokko Jimmaa lafa malee nama hin qabnu. Amma tokkummaa Oromoo nuti ijaare. Kun Oromoo diiguu moo Oromoo ijaaruudha? Eenyutu Oromoo diigaa jira? Eenyutu Oromoo ijaaruudhaaf immoo socho'aa jira kan jedhu killiin agarsiisaa jechuudha. Lammata. Dhiyoo kana miidiyaatti ba'anii hooggantoonni paartii KFO sabboonummaan Oromoo godina kanatti dhalate. Kana kaaduun danda'an miidiyaadhaan kallattiin darbaa ture. Kun tokkummaa Oromoo diiguudha jenna. Sabboonummaan Oromoo bakka Oromoon jiru hundaa maddee. Qabsoo Oromoos kan finiinse Oromoo bakka hunda jirudha. Tokkummaa Oromoon diiga gochi keessan kunii jennaan. Kanaaf clearly diigaa jiru jechuudha. Sadaffaa. Dhiyoo kana gamtaa dhumti PABO, KFO fi ABO jedhaman keessaa tokko. Arsiin Shawaadhaa maal hojjetaa? Wallaggi Shawaadhaa Arsiidhaa maal hojjetaa? Kana miidiyaadhaan dubbatan gadi ba'anii. Kun tokkummaa Oromoo diiguudha jedhu. Kana booda janiin immoo kaasan godina hundumaa yeroo nuun deemnu inumaayyuu tokkummaan Oromoo cimaa jira. Maal kana koo miidiyaan dubbatanii bara. Viidiyoo isaa kana arguu dandeessu. Miidiyaa OMN irratti kan Kamaal Galchuu isaa wajjiniin qabsoofna jennu. Arsii maal dhufaa? Shawaa. Qabeenyi Arsii kan Arsiiti. Sadarkaa kanatti mandaratti gadi buusaa jiru sadarkaa itti dhamaanee tokkummaa Oromoo nuun ijaarree asiin geenye sababa aangoof jecha tokkummaa isaa diigaa jiru. Kun bifa kamiinuu fudhataman qabu nu biratti. Tokkummaa Oromoo diiganii aangoon argamu hin jiru. Tokkummaa Oromoo ijaaranii aangootti dhuftee uummata tajaajilta malee sabboonummaan Oromoo asitti dhalate, sabboonummaan Oromoo asitti marge, sabboonummaan Oromoo asitti guddate jedhanii godina tokko tireespaak godhanii godina kana ammoo lafa malee nama hin qabnu jedhanii uummata sana adda bittinneessuun tokkummaa Oromoo diiguudha malee tokkummaa Oromoo jabeessuu miti. Namni Oromoo godina kana lafa malee nama hin qabnu jedhu mooraalii ittiin tokkummaa Oromoo dubbatu hin qabu jechuudha. Namni Shawaan Arsiidhaa maal hojjeta jedhee ifaan ifatti gadi bahee dubbatu mooraalii tokkummaa Oromoo ittiin dubbatu hin qabu jechuudha. Kanaaf sadarkaa olaanaadhaan Oromoo qofa miti ani xiyyeeffannoon isaanii sabaaf sablammoota kaanillee diina Oromoo taasisuu irratti kan xiyyeeffatan. Jalqaba KFO'n duula na filadhaa gara Harargee deemee keessatti gumaa baasnaa. Eenyutu irratti gumaa baasa. Gumaa baasuun uummata Oromoo maal fayyada? Kun qaxxitaa uummata wal ficcisiisuudhaaf kan kaayyeeffatanii jechuudha. Sabaaf sablammoota Oromoon haammateet, guddiseet, moggaaseet tokkummaa biyya kanaa eega malee Oromoon haaloodhaaf
socho'u Oromoo ceesisuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e kana qofa miti. Salaalee dhaqaniis waanuma uummata gadi xiqqeessu diqaalaa biyyaa baafna, kaadiree biyyaa baafna. Nuu warra biyyaa baqate biyyatti deebisne malee nama biyyaa baasuudhaaf hin qabsoofne. Hin qabsoofnus. Mee akka paartii badhaadhinaatti gaa? Akka paartii badhaadhinaatti. Mee tokkummaan Oromoo maalirra jira? Akka jala immoo paartiin kuni sirna durii deebisuuf deemaa jira kan jedhu. Kan akkamittiin ilaala paartiin keessan? Tokkummaa Oromoo ijaaruun sadarkaa maaliin akka nu ga'e hin beekna bara. Tokkummaa Oromoo cimsineet diina magaalaa keessaa buqqisne. Tokkummaa Oromoo qabanneet warra taankii fi baankii of harkaa qabanne harkaa baafne. Kanaaf madda aangoo keenyaa uummata Oromoo fi tokkummaa Oromooti. Kanarratti yeroo kamiyyuu tadaraaddarree dubbannee hin beeknu. Oromoon gumaa jennu duudhaadhuma gumaa wallaaloodha beekte. Oromoon akkamitti gumaa baasa? Ajjeesee gumaa baasa? Kana yoo beekumsa keenya irra dhaabannee waa jenne malee paartiin biyya bulchuu achuma iddoo kaanii firfaareef jedhee walitti cuudhee yoo fidee biyyan ijaaree biyya harkatti ashwaa ta'a. Wanti inni guddaa jechuudha. Gumaa baasuu Oromoon harka wal dhiqachiisee gaafa dhimmi sun tasgabbaa'u. Gumaa baasuun taa'ee waliin mari'atee kanaa booda ati dubbii akkasitti hin deebiin kanam deebiin humni keenya wal qixxaa'e jedha malee Oromoo waraanee ajjeesee gumaa wal baasu. Dhagees argees hin beeku jechuudha. Gumaan han dhufte warra biraati jira. Innaa gumaaf Oromoo laallu gumaaf Oromoo maal fakkaatan jedhu sana laaluun nurra jira. Beekumtii Oromoo. Kanaaf miira namaatiin haasa'uu jechuudha. Kanaaf inni gumaachumatti haa dhaabatu. Hanni waa'ee Jimmaa nuni bakka bu'aa achi hin qabnu yeroo kun bakka bu'aa Jimmaarraa hin qabnu dhuguma yeroo sanatti bakka bu'aa hin qabnu. Kana nama KFO'n bakka buufatee hin jiru. Biyyi sun garuu kan keenya. Biyya jechuun maal jechuudha? Ammas wallaalummaadha ammas. Maalidha biyya jechuun? Akka seeraattis akka duudhaattis hayluu dhumtaa eegu. Biyya jechuun maal jechuudha? Nama federaalizimii baratu. Biyyi nama malee jira. Jiraayidha uummanni biyya kanaa dhagahu. Biyyi nama malee jiraayi. Biyya jedhamaayi. Biyya jedhamaayi. Gatii kana biyyi jira. Ifannoo godhaatii kaanii. Gatii kana bakka bu'iinsa hin qabnu. Durataa madarakii fi durataa KFO Dr. Profeesar Maraaraadha. Ture inni waggaa meeqaa filannoo keessatti. Ifa godhame. Gatii kana KFO'n yeroo sana harka bal'ifate akkuma amma jette paartiin hunduu hanqina mataasaa qaba. Jaalatamtuyyuu maallaqaan malee hin sochootu. KFO'n namoota muraasa maallaqa muraasaan hin socho'u. Uummata bal'iseetu sadarkaa har'a mootummaan guyyaa guyyaan KFO ilaalee abjuu galgala itti ta'u yookaan hirribaa kaasu dammaqsu babal'isee akkasii yeroo sana Jimma hin galle. Jimma maaliif Jimma KFO'n hin seenne maa qisqasaan godhunnaan Jimma biyya malee nama hin qabnu. Nama jechuun bakka bu'aa KFO hin qabnu. Waajjira hin qabnu. Dhuguma giddu galeessa kanarraa ka'ee Harar galee Wallaggaan galee amma Gujiitti deemee garuu gara sanatti hin bal'isne jechuudha. Kun qoodinti otoo hin ta'in namni hamma humna isaatan hojjetu. Akka har'aa miti jechuudha. Kuni osoo hiikoodhuma jecha sanaa beekee namoonni kaadireen mootummaa gara isaa negative connotation sana hin deemiyyuu ture jechuudha wallaalummaarraa ka'a. Kun immoo ittiin faayidaa fidanii uummata wal nyaachisuudha. Abaluu kana jedhaa siin baheeraa kana jedhanii bu'aa hin qabnu. Jedhan akkamitti mana hidhaa dhaabaa jedhee uummanni Jimmaa meeqatu dhume? Daataa qabu. Uummanni Jimmaa suura
Jimma Abbaa Jifaar mootii isaanii korma hiriiraan dhufanii mana Piroofeesar Mararaa simatan baga galte. Hiriiraan. Gatii kanaa Jimmi akkas naan jedhee jedhu kaadiree karaarraa cooranii walitti cooranii amma yoo ilaalte tiishartiin achirra jiru namni qabsaa'u kamiyyuu tiishartii tokkummaa naan bahu. Inni agarra yoo ilaalte ta'e qabsoo nuun gaggeessaa turre namni waanuma qabuun inni kaan naxalaasaa inni kaan tiishartiisaa inni kaan surreessaa inni kaan kootiisaa inni kaan wayyaa aadaa inni kaan waan faanii fudhatee deema. Kun haa ta'u jedhamee orgaanaayizdiyan ta'e eenyuyyuu han beeku. Biyya kana toon ta'een biyya alaa han beeku. Hiriira akkasii hin jiru addunyaa kanarra. Waan kaadireen hojjettudha jechuudha. Kanaaf har'as borus Piroofeesar Mararaa achi deemuuf deemnu Piroofeesar Mararaa Jimmaa hin dhufu taanaan clean language. Piroofeesar Mararaa Jimmaa hin dhufu taanaan walgahii namni tokko asitti hin geggeessu. Tapha wayyaaneen lammaffaan irratti haasa'u cabsuun nurra jira. Bukoo isaanii kana waan beekaniif isaanii jedhu. Bukoo isaanii kana waan beekaniif. Abbaa fe'ee gaafadhu akka miidiyaatti. Yoo Piroofeesar Mararaa waltajjii Jimmaa irratti hin argamu ta'e namni tokko asiin qajeelinaa. Piroofeesar Mararaa beektota biyya kanaa sammuu diigee nama hidhee deebi'ee galchuudha poolitikaadha. Kun waan asitti dhalateef achitti dhalatee miti. Piroofeesar Mararaa Oromoo dhiisi har'a mootummaan biyyi kun diigameedhu Piraayim Ministeerii isaanii caala fudhatama eenyu biratti qaba. Piroofeesar Mararaa eenyu biroo yoo keesse dhugaadhaan taa'anii abbaan fe'e biyya kana keessatti yoo Piroofeesar Mararaan dhiyeessite he is an alternative of all. Isa fixuu ajjeesu nurra jira. Gatii kanaa namni Piroofeesar Mararaa bahee komatu argees dhagayees hin beeku ayidooloojiin isaa biyya kana ijaaruu keessatti warri har'a aangoo adda addaa qabnee dhonullee maayindiseetii Piroofeesar Mararaadhaan hojjeta oolcha. Gama biraatiin uummata abalatu akkas godhaa achiin akkas godhaa biyya kana hamballeesse dhugaadha yoo akkasitti amannee deemne malee biyya kana hamballeessu aangoodha. Meeshaa kana qabsiisaati rakkooma Oromootu Oromoo cabsaa jira yoo nuun cimne malee biyya kanas ijaaruun rakkisaa ta'a. Kanaaf keessa jiraa kan jedhu sana kan obbo Waayiluun kaasamee akkamittiin ilaala. Dhugaadha isaan obbaranii otoo ishee nuu sirreessanii gaariidha. Oromoon Oromoo akka balleessu iddoo Piroofeesar maal jedhan namni galma minilik gale yookaan ofii badaa yookaan nama balleessaa. Yeroo adda addaa gorsa adda addaa hoogganaa dhaaba keenyaa fudhadhu mootummaa sanaaf illee gaafa dhiphatan asbaanii intarvii gaafachiisu isaaniif maastanfashaadha yookaan immoo biyya kanaaf abdiitti kennee ba'a. Biyya diigamtee dhamee intarviin nu gaaf tokko kenneen abdii kennee ba'a. Ani gama sanaatiin oolaallu. Dhuguma biltsiginnaan isaan jedhan kun yoo ilaalle shakkii guddaarraa qabna. Akkamii shakkii qabna tokko eeriyaadhuma sana nama naanna'u daaqonii sheekii qeesiitu masaraa mootummaa naanna'ee jira agartannaa tokko tokko asii baasanii uummata irratti waan isaan dhoosan. Hankanaachi immoo beete mangistiidha masaraa mootummaarraa ka'ee amma isaatitti waca isaa wal faana wacan. Kana jechuun mootummaan qallabudha. Tokkummaa Oromoo ijaarrase warra hidhanii Oromoodhaaf abdiidha nuun jedhanii warri kaan of jala bobaa jala kaanii guyyaa guyyaadhaan Oromoo irratti tokko sa'a. Isa kanaa dhiisisa Oromoon dhumu, Wallaggaa dhumu, Booranaa dhumu, Gujiidhaa dhumu, Shawaarraa dhumu.
kun tokkummaa Oromoo eegayi. Dhumaatiin uummata Oromoo dhaabateeraayi. Eessatti maal ta'e? Gooftolii keenya galchineerradhaan ani galchaniiru nan shakka. Ifa manaa godha. Qabataman. Dhuguma har'a bilxiginnaan Hiwaatiin Tigiree keessaa waa tokko ajaje kana godhi dhiisi jedhaayi. Political consumption yoo ta'e inta waaniif jenne mucaa wajjiniin xinnoon rakkisuu danda'a. Garuu in practical namni biyya bulchu biyya sirriitti ajajeen bulchaa jiraayii yoo bilxiginnaan humni akkasii hin jiru. Paartiin keessan garuu maaliin komata kan TPLF duukaa nan dhufa itti dhuftu nam tokko karaa harka duubaayyuu deebi'ee immoo kan dura hiriirsaa ture isiniin dabalatee jechuudha mana hidhaatti cunqursaa kan ture karaa harka duubaa immoo isaan duukaas walitti dhufeenya mallee lafa jalaan geggeessaa jiru jedhama. Paartiin keessan akka miidiyaatti jira waan ifa nuu godhaa. An akka miidiyaatti namni joornaalistii tokko isinis yoo ta'e waan qabata ragaa isaan kaasan jiru. Dura taa'anii taana kaafaa'u Maqaleetti mul'ataniiru. Deebi'ee immoo harka dudduubaatiin karaa lafa jalaatiin immoo walitti dhufee jira kan jedhamu yoo shakkiste waan kana maaliif ifan gootan? Baabaatti. Maqalee dhaquun yuunivarsiitii biyya kana moor nuturraa biyya bulchuudhaaf. Biyya bulchuudhaaf aangoo guddaadha qabnaa han jennu nuyi. Maaliif yoo ta'e humni nuun qabnu beekee yuunivarsiitiin Maqalee peeperii nuu dhiyeessee jedhee Baqqalaan yuunivarsiitiin Maqalee peeperii federaalizimii irratti dhiyeessee dhimma afaanii wal qabatee federaalizimii qabatee pirezenteeshinii akka yuunivarsiitii Suuraa irratti garuu koree jiraawwachiistu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa wajjin mul'ataniiru. Isa koo isaanis waliin naalu koo Geetaachoo Raddaa kun paarlaamaa waliin oola. Eenyu ari? Asmallash paarlaamaa waliin oolamte? Jiru paarlaamaa keessaa ariitanii? Ariitanii warri bilxiginnaa paarlaamaa keessaa ari'anii TPLF. Abbabee ari'anii beektaa? Gabaasa qabdaa? Kaniif isaan paarlaamaa otoo waliin ciisanii waliin wal hammatanii oolanii seera biyya kanaa uummata irratti otoo baasanii walumaan amma TPLF Maqaleetti galchine. Ni ejjennoo paartii isa kana si ajjeesa kan. Oddoo hundaatti kun mana hojii adda addaatti hammatanii hooggantoota makalaakaa keessa jeneraalota 45 otoo waliin hammatanii ciisanii biyya Maqaleetti galchine. Kaniif dhaan biyya Maqaleetti galchi uummata Oromoo mormitoota 100%. Kana namoonni dhuunfaa mootummaa OPDO duraa keessaa namoonni dhuunfaa mootummaa ergamtuu OPDO sana keessaa bahanii qabsoo uummata Oromoo kana nus yootti dabalamneedhanii nus okenne fudhan. Tokkummaa biyya kanaa eegsisanii tokkummaa biyya kana eegame keessatti immoo dantaa Oromoo tokkummaa Oromoo akkamitti kabachiifnaadha. So achas dhufaatii tokkummaa Oromoo laalsisee akkaataa paartii keenyaa fi ilaalcha paartii keenyaatti sila dubbadheetan ture. Amma garuu sochii keessumaa tokkummaa Oromoo ititee as gahaa jiru kana keessatti sochiiwwan KFO'n baha Oromiyaa gara kibba bahaa fi giddugala kana keessatti taasiseen wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchaa dhufan mul'ateera. Kana isaanis hin haalanii fudhatanii jiru jechaadha. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo sochiin isaanii tokko Oromoo mataasaa adda hiruu gandatti qooduudhaaf socho'aa jira jechaadha. Kun agarsiistuunsaa jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhan isaanis fudhataniiru kanatti dhiifama gaafachuu barbaachisaa jechaadha. Lammaffaan sabboonummaan Oromoo mandara kanatti biqilee yookiin godina kana keessa bahe kan jedhu tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchaa jechaadha. Kanaaf kun sirriitti ilaalamuu qaba. Deeggaraan qabnu kan jimmaa sana maqaan isaanii obbo Dajaneen kaasan deeggaraa achi hin qabnu kan jedhudha. Miti lakki han jedhamedha.
Ani isaan jedhamee amma erga gaaffiin uummanni itti ka'ee booda lakkee kana jechuu keenyaan jedhamu hin hojjetu. Lafa malee nama hin qabnudha. Bakka bu'aa hin qabnu jechuun danda'anii ture itoo kana ta'e inni kun sobaa jechaadha. Lafa malee nama hin qabnudha. Kan jedhame kana kootu goonee dubbannaan naa dubbanne malee amma hiikaan isaan ammatti kennanii miti. Kun uummanni lafa malee nama hin qabnu erga jettanii nutti hin dhufiinaa hin dallane uummanni. Kun tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchaa jira. Gocha akkasiirraa paartiin kamuu of qusachuu qaba. Lammaffaa Arsiin Shawaa maalii qabaa kan jedhan dubbatan isaanuma. Hoggansuma isaaniitti gamtaadha. Kun tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchaa. Oromoo gandaan qoqqooda. Gandatti deebisaa. Sheekiif qeesiin beeta mangistii oolaa. Sheekiif qeesii tuffachuudha jecha. Maal yoo dhufe sheekiif qeesiin beeta mangistiin. Yoo gandaan dadhabame amantii walitti buusu. Dubbiin isaanii miira itti gaafatamummaadhaan hin dubbatan yeroo baay'ee. Kanaaf biyyaa baasna, hin ariina, gumaa baasna. Kanaa miti han barbaadamu, uummanni kana miti han hin barbaadu. Tokkummaa amma arganne kana akkamitti itichanna. Injifannoo amma arganne kana akkamitti fiixaan baafanna. Tokkummaa keenya akkamitti cimsanna kan jedhu malee nu barre opiidooni bulchaa godina tokko godina biraatti ramadaa bara. Maaliif ramada? Uummanni kun aadaa tokko, afaan tokko, saba tokko waan ta'eef godina tokko fuunee bulchaa godina biraatti ergina bara. Uummanni tokko waan ta'eef. Malee godina sana keessaa bahee godina sanatti haafu, ganda sanatti haafu kan jedhu hin qabu kun. Amma gochumti keenyallee han isaan fudhachuu qaban otoo ta'u poostaadhaan siniin ergamu jedhaniiti gosa kana keessaa gosa akkasii keessaa kan bahe malee hoogganaan ta'u jedhanii sadarkaa kanatti gadi buusaa jiru. Qabeenyi Arsii kan Arsiiti, kan Shawaa kan Shawaati jechaan Oromoo qoqqooduudha. Kana miidiyaatti kan dubbatan faayila isaa baasuu dandeenya. Kabira qabsoo uummanni Oromoo godhe kan kaleessaa hamma caaftuu lamni taasise, han qote bultoonni baalee taasisan, han afran qalloo taasise, walitti ida'ameetu injifannoo kanaan nu ga'ee jennanu. Injifannoo kana kan fide uummata Oromootii jenna. Mi'eessoon keessatti isaa du'u, haa wareegamu, haa falmu, ilma Oromootii jennee fudhanna. Kanaaf maccaaftuu lamas haa ta'u, afran qalloos haa ta'u, sabboonummaa Oromoo dagaagsuu keessatti gahee qabaa. Lixa Oromiyaa keessa qofa miti baha Oromiyaas, kaaba Oromiyaas, kibba Oromiyaas, giddugala Oromiyaas sabboonummaan Oromoo dagaageet, Oromoo wal barsiiseet, Oromoo injifannoodhaan gahee jenna. Kun kana. Kanaaf Oromoo qoqqooduurra kan jiru isaanii jecha. Kabiraa paartiin badhaadhinaa Oromoo hunda qofa miti kan inni hammatee sabaaf sablammoota hunda walitti hammateet paartii badhaadhinaa afaan Oromoo bilisiginnaa Amaarinyaan prosperitii afaan Ingiliffaan waamamaa jira. Kanaaf nuun maalirraa ka'eetimee ittan dhufa. Bilisiginnaa yoo jenne biyya kana sabaaf sablammoota kan hunda kana hammanne paartii tokko taane. Paartii tokko kan taaneef immoo sagantaa siyaasaan dambii ittiin bulmaataan sagantaa bocanneen tokko taane. Amma paartileen Oromoo nullee sabaaf sablammii hedduu walitti dargine biyya kana bulchina. Paartii biyyaalessaati asirratti hubatamuu kan qabu. Amma afaan tokko, aadaa tokko otoo dubbatanii sadii ta'anii wambarii irratti wal lolaniitu cheermaanii filachuu dadhabanii akkatti ta'anii gamtaa. As jiru bara. Kanaan maal godhanii? Inni Shawaan Arsiittiin dhufiini an achumattan dorgomaa. Walii galtee isaaniiti bargu. Dura taa'aa filachuu dadhaban. Maal? Cheermaanii tafakaasii. Gamtaa kan jedhamu kun Oromoo keessatti gamtaa maal isaanuu afaan tokko dubbatu. Sagantaan siyaasaa yoo tokko maaliif paartii tokko ta'uu dadhaban? Maaliif ko'alishinii uumu? Tokkoon ta'anii noo sabaaf sablammii hamma kana walitti hammannee paartii tokko uumuu erga nu hin dandeenye. Nu wajjiniin dorgomuudha. Oromoodhuma ta'anii teessoo irratti dura taa'aa fi taanaa dura taa'aa akkamittan gadhiisaa irratti wallolan ta'an kanaaf ta'erraan kan hafe paartii tokko ta'uutu irra ture. Kanaaf amma maal jedhan ati inni Shawaa keessatti dorgoma. Inni Wallaggaa keessatti dorgoma.
Obbo Dajaneen garuu Qoy kana lama. Injenne akkasii ejjennoo paartii keenyaa miti ejjennoo paartii isaanii miti hojii isaaniiti kun. Hojii isaanii sitti maa jira bara. Hojii isaanii akkamittiin sitti miidiyaatti dubbatan. Kamaal Galchuu gamtaadhaan itoo mari'atanii dhufaniitu mana koo irratti dorgoman jeneraal Kamaal Galchuu qee ani dorgomu irratti dhufaniitu qisqasaa gochaa jiru. Kun fudhataman qabuu jedhanii ibsa baasan isaan ni beeku bara. Kanaaf tokkummaa biyya kanaa qofa otoo hin ta'in tokkummaa Oromootiif yaaddoodha jarri kun. Maaliif? Tokkoffaa akkuma isin kan dhaadannoo isaan dubbatan, dubbii isaan dubbatan kan Oromoo muufachiisu malee kan Oromoo tokkummeessuu miti. Kabiraa sabaaf sablammootaaf Oromoodhaaf firan horan gumaa baasna. Dhaadannoon isaanii kan. Kanaaf sabaaf sablammoota kaaniif illee yaaddoodha jecha. Oromoon garuu aadaa isaatti deebi'ee hammatee guddifatee moggaasee tokkummaa biyya kanaa eega. Duudhaan kun tuqamuu hin qabu. Duudhaan Oromummaa kana tuqnaan Oromoo diiguudha. Dubbii dubbatamu kana keessatti duula geggeessinu keessatti waan duudhaa Oromoo tuquun dubbannu kan jedhameef. Kabiraa yeroo baay'een isaan kaasan jira Jaalle Lammaa fi Dooktar Abiyyiin kan filatee fuulduratti baase OPDO. OPDO'n jijjiirama keessaa qabsoo uummataa hoogganuudhaaf jijjiirama kana galmaan gahuudhaaf hooggansa qabsoo uummataa madaalu fuulduratti baase. Malee Dajaneen fa'aa mana hidhaa turani bara. Obbo Dajaneen fa'aa hidhamuu hin qabanii yaada isaanii bilisaan calaqqisiisuu otoo danda'anii hidhuun sirrii miti jedhee hanfalmee mana hidhaatti baase hooggansa keenya. Uummanni keenya qabsaa'eera. Qabsoo uummataa kana kan mataatti godhee hooggane nuyi. Hooggansaan malee qabsoon addunyaa kanatti geggeeffame yoo hin hoogganamne galma gahee hin beeku. Kun saayinsii. Qeerrootu akkas nu bilisa nu baasee kan jedhu kaasu. Qeerroon qabsaa'eera. Jijjiirama kana fideera. Jijjiirama kana immoo bu'aatti kan jijjiire hooggansa. Jijjiiramni kun keessaa dhalatee bara. Alaa uummanni qabsaa'e qabsoon uummataa jijjiirama hooggansaa akka finnu nu taasise. Jijjiirama hooggansaa fiduu otoo hin ta'in jijjiirama siyaasaa, jijjiirama ilaalamaa, jijjiirama ijaarsaa, gaaffii Oromoo fi gaaffii sabaaf sablammoota biyya kana deebisuudhaaf kan dandeessisu jijjiirama kana fiduun dirqama ta'ee jechuudha. Kanaaf obbo Dajanee hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman sirrii miti hidhamuun ejjennoodha. Kana kan godhe eenyu hooggansa keenya. Hooggansa keenya kan fide eenyu OPDO. OPDO'n immoo orgaanaayizeeshinii biyya kana bulchaa ture waggaa 27. OPDO'n badii qaba? Badii qaba. Badii sanarraa baratee garuu jijjiiramni kun akka dhufu, akka hoogganamu, akka galma gahu kan taasise kanadha. Kanaaf qabsoo Oromoon geggeesse irratti bu'aa akka inni fiduuf immoo hooggansa kennuudha. Kan qabsaa'ee sadarkaa kanaan ga'e nuyi kan inni inaalani. Mana hidhaa taa'ee akkamitti qabsoo hooggana hin jiru bara. Addunyaa kanatti mana hidhaa taa'anii qabsoo hoogganuun hin jiru. Biyya alaa taa'anii qabsoo hoogganuun hin jiru. Qabsoo hoogganuudhaaf biirokiraasii si barbaachisa. Biirokiraasii kan qabatee jiru immoo OPDO ture. Qabsoo hoogganuudhaaf milishaa ati ajajju qabaachuu qaba. Milishaa kan hoogganaa jiru immoo mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Qabsoo hoogganuudhaaf humna addaa Oromiyaa ijaaree kan bobbaasaa ture mootummaa naannoo Oromiyaati bara. Kanaaf uummanni keenya du'uun qabu. Kana booda roorroo baachuu hin dandeenyu. Kanaaf jijjiirama feenan barbaannu jenneet Maqalee tariin warra nuun Maqaleetti ariine galchine karaa harka duubaatiin federaalistii jedhanii wajjin hojjetaa jiran immoo isaan. Han obbo Baqqalaa qofaa miti. Obbo Mulaatuu Gammachuu Tigraay televezyiiniitti gadi ba'anii kan dubbatan federaalizimuu taqalbisuwal. Abren inni taaggalaallen jedhanii kan dubbatan koosara. Han obbo isaan biraadhan kun televezyiiniidhaan waan darbedha kun. Paartiin badhaadhinaas hojiin hojjechaa jira kan jedhu kaasan amma isa akkamittiin ilaalame paartiin keessan. Paartii badhaadhinaa keessatti hin makamnu jedhanii erga ba'anii badanii turanii bara. Amma makamaniiru hin makamne. Paartii badhaadhinaa jedhamu kana keessatti nu madaalu hin barbaannu jedhanii ifaan ifatti ibsa baasaniit Maqaleetti hafanii bara. Kanaaf hani paarlaamaa keessa jiru warra bakka bu'oota uummataati.
akka paartiitiin wajjin hojjechaa jiran. Sana wajjiniin harka lafa jalaa kan hojjetaa jiru jijjiirama kan immoo karaa irraa maqsuudhaan kan isaan wajjiniin shira xaxan kan faayinaansi godhan kan hunda ragaa qabnan. Faayinaansan godhan yaadaan kan deeggaran jeequmsa akka ka'u kan taasisan hunda kana ragaa qabu. Dubbii isaan dubbatan qofa toon ta'in ragaa qabatamaa qabu. Kanaaf Oromiyaa immoo Oromoo gara godinaatti deddeebisuun yoo akkas goone malee Finfinneetti hin deebinu kan jedhu immoo istiraatejii yookiin tarsiimoo TPLF tarsiimoo wayyaaneeti jechuudha. Wayyaanee wajjiniin Maqaleetti kan deddeebi'u hooggansa isaaniiti. Wayyaanee wajjiniin waan biraa fi takkaa walitti dhufeenya hin qabnu waan biraa fi dhimma riisarchii yookaan qorannoodhaaf deemanii kan jedhu kaasan. Dhimma riisarchii isa kamidha? Riisarchii isa kamtu Maqaleetti dhiyaata? Har'a riisarchii Maqaleetti geggeessu hin ta'u kun deebiin ta'u bara. Ifaan ifatti noo dhiifama goonaa fi dararaa kaleessaa nu dararii dhiifama goonaa fi han dhiifama gochuu qabu immoo nuu jedhanii hooggansa isaanii dubbata bara. Kun ragaa viidiyoo fi kan isaan OMN irratti gadi ba'anii dubbatanii kana qabu. Kan biraa federaalizimii kana kan eeguu danda'u. Federaalizimiin dhugaan turre kaleessa. Federaalizimii fakkeessaa ture jenna. Kana parsantii 100 jala murreetu fudhanna. Hin turre kaleessa. Maaliif olaantummaa murna bicuutu ture. Sabbicuutu akkaataa qalqalloon kun isaa toluu danda'utti addawaawii jedhee hodhate. Kanaaf nu madaaluu enne akka sanaan obbo Ilmee gara kanatti dhufa. Tole. Addannan kutiin. Federaalizimiin dhugaa federaalizimiin sabdaneessa ta'e Itoophiyaadhaaf furmaataa jenna. Kun sagantaa siyaasaa keenya keessa jira. Federaalizimii sabdaneessa jechuun maal jechaadha? Sabaaf sablammoota duudhaan isaanii, afaan isaanii, yaanni isaanii moggeeffame gara giddu galeessaatti fidanii murtee biyya kanaa keessa akkaataa isaan isaaniif malutti akka murtee keessatti hirmaatan taasisuudha. Kanaaf afaan isaanii, aadaan isaanii, eenyummaa isaanii qabatanii murtee biyyaalessaa keessatti taasifamu keessatti qooda fudhachuu qaba. Kun sagantaa siyaasaa keenya. Kanaaf maal duudhaalee nuun qabsoofnuuf hedduudha. Kanaaf federaalizimii dhugaa lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Federaalizimii dhugaan immoo maaliin? Tokko aangoo haqa qabeessa ta'e qooddachuu jecha. Akka hojjaasaatti, akka dhaabbisaatti hunduu gahee isaa fudhachuu. Lammaffaa qoodiinsa bajataati. Qoodiinsa bajataa kanarrattis karaa feer ta'een akkaataa riisoorsii fi bal'inaa fi ejjennoo dhaabbisaatti fudhachuu qaba. Kanaan ofiin of bulchuu ofii isaanii. Kun immoo eessarra jira? Heera mootummaarra jira. Heera mootummaa kana hojiitti hiikamuun barbaachisaadha. Sadarkaa federaalaatti immoo qooddanaan aangoo qixa qabeessa ta'e, haqa qabeessa ta'e jiraachuu qaba. Kun sagantaa keenya. Aangoon inni guddaa bakka bu'aa uummata harka jira. Paarlaamaadha jechuudha biyya seera baasa. Lakki waliin hin jiru maal nda'u min ergatu akkuma durii ergatu ergamtoota isaanii kennee fudhannan. Maaliif namni tokko nama tokko mana as fidanii nama amma sana nama 5,000 ajjeese fannisiise nama tokko seeratti hin dhiyeesse. Nama tokko abaloo jedhan. Maa jechuudha? Tigraayin Itoophiyaa haala ta'eera jechuudha. Fottoqanii ba'aniiru jechuudha. Kanaan biyya bulchu, kanaa mootummaan ammayyuu ergamaadha jiru 100% akkasi shakkin. Hin ta'u innaa isaan jedhan hin ta'a ani aangoo mootummaa qabaa jedhanii adabatti kennu isa didem seeratti dhiyeessu han biyya diigaa jiru isaanii jechuudha. Maqaleetti deebisnee jechuun jechuudha. Biyya biraadha Maqalee. Itoophiyaadhaan ala jiru jechuudha. Qaama mootummaa keessaa as ba'anii kana dubbachuun saalfidha uummata. Uummata biyya kanaa isaa dhaga'u, uummanni Oromoo isaa dhaga'u. Saalfi guddaa. Mootummaa isaaniitiif illee kufaati guddaa, dadhabbina guddaa. Tigraayin Itoophiyaadhaan ala bulchaa jirra jechuu isaanii.
Tigraayin bulchuu hin dandeenye jechuu isaanii. Tigraay qooda biyya kanaa keessaa hin qabu jechuu isaanii. Tigraay biyya kana keessatti aangoo hin qabu jechuu isaanii. Tigraayaan bulchu TPLF-tu bulchaa jira Tigraay. Diigame TPLF. Uummanni Tigraay TPLF-in bulaa jira. Kaniif fottoksaniiru jechuudha. Akkasitti biyya gurguru jechuudha. Kanaan yaaddoon kee. Kanaaf otoo biyyi kun gar tokkotti hin deemin biyyi kun tokko ta'uu qabaa han jedhu kanaaf. Akkamiin Maqaleetti galchinee maal galchine? Viillaan tokko lama commercial areaan Finfinnee keessa jiru an eenyuuti? Hangooftolee isaaniiti. Tokko viillaan tokko namni tokko seeratti as deebi'ee seeratti dhiyeessanii kunoo awwaaluu mana saame kunoo ammaal abaluu ajjeese kunoo ammaal akkas godhee jira. Warri miidiyaa dhageessanii kun saalfiidha uummata Oromootti otoo kana baasu baannee gaariidha. Maaliif jarreen sun namni tokko mootummaarraa adda ta'ee deemeera jechuun taasisilii akka saamni of fottoksan godhaniiru jechuudha. Yookaan immoo humna biyya bulchuu hin dandeenye jarreen sanatu caala humnaa jechuudha. Qabeenyi saamanii. Otoo ta'ee akkasitti haa fudhan. Aangoon immoo hin jiru hin jedhu aangoo paarlaamaan caalu biyya kanarra jiraayidha. Hojii raawwachiiftus seera hiikus han bulchu paarlaamaadha. Miti? Paarlaamaa keessaa too seera baasanii nu faana hin jiranii lakkii Maqalee galchineerraa tapha ijoolleetee jechuudha kun. Aangoo guddaa qabatanii jiru. Ga'ee isaanii namni teessoo 38 paarlaamaa keessa namni isaan yaa'een jiru. Istiraakcharii saraawitii jeneraalota 45 namni isaan achi sochoosee hin jiru. Hooggantoota Tigraay uummata Tigraayiif furmaata kennanii namni caasaa jijjiireef hin jiru. TPLF bulchaa jira. TPLF seera baasaa jira. TPLF waraanaa jira. Qoodachee dhufee jechuudha. At least waraanni siyaasa alayyoo haa ta'u haini. Waan isaan ijaaraniitu ammayyuu biyya kana keessa akka jiru lafa ejjetee jira. Tarii jalaa bahuuf carraa amma isaaniin yoo ta'edhani dhugaadha sassin kabajnaaf. Wanta tokko jala waanidhaaf olii gadee humna hin qabneen asiif achi socho'u nus hin agarra hanqina isaanii. Akkasitti dhufe gaariidha. Inni biraa ani maaliif Opidoon hooggansadha, adiministireeshiniidha, biirokiraasiidha. Pilis shiftaan biyya bulchuu danda'a. Shiftaan iddoo tokko qabate bultii 2, 3, 4 bulchuu danda'a. Garuu mootummaa inni rakkan. Opidoon mootummaadhuma ta'ee beekaa haayilu. Jibbinsa tokko kaafaawwan eenyurraa jibban qabu. Mana hidhaadhaa hiiksisne humna maal qabdanii mana hidhaa nama hiiksistu. Baay'ee paa humni isaa. Hidhuudhaafis hiikuudhaafis humna maa hidhaan qabdan. Yeroo sana koo humni hin jiru TPLF-if qeerroo jidduudha. Yeroo kana qeerroon namoota azbaanii socho'an obbo Lammaas Dr. Abiyyi Soonni eessa guddatanii akkamiin guddatanii maal fidanii yoo ta'e achuma keessatti balaa achi keessa jiru hin beeku eenyu caala anasis obbo Abbabee. Isiniin hiiksisuu keessatti qoodan qabanii boodayyan tarii kaanii. Walaa fixannu. Namni gaafa dadhabee harka kennuunsaa gonkumaan nafu. Harka kennaniitu fedhiidhaan miti. Fedhii otoo ta'e gaafa sana nu hiiksisu jechuudha. Even nun እንደውም ragaadhaan waammanneerra. Xaqilaa ministeer Hayilemaariyaam obbo Abbaaduulaa, Dr. Abiy, obbo Lammaas nurraa hafaniiru. Nu hiiksisuu dhiisii ragaa nuu ta'uudhaaf. Maal jedhee xaqilaa ministeer biiroo maal jedhee nu barreesse? Hojii ariifachiisaa waan ta'eef nun dhiyaachuu hin dandeenyu. Ragaan qabamee jira. Hiiksisuu dhiisii manni murtii ajajee mana murtiitti ragaa dhufuu hin dandeenye. Kana kan ragaa isaan qaban idoon. Hiiksisuu dhiisii mana murtiitti ragaa waan manne ragaa dhufuu hin dandeenye.
Tole. Mirkaneessuuf maaliif uummata nu dhagaa waan ta'eef abbee uummata nu dhagaa. Sa'aatii qabnu wajjini. Gatii kana wantoota beekan wantoota lafa jiru kaa'udha. Garuu in goodwill dhuguma jarreen kun socho'aniiru. An akka sirnaatti miti. Personaalitii jarreen kana lamaanii nan kabajaan akka Oromoo tokko jechuudha. Kun sirna dimokiraasii keessaa tokko. Mareet baankii dhanii har'an chabachaban meeqa chabachaban Finfinnee keessa quba qabdaa hin meeqa guyyaa guyyaatti miiliyoona meeqatu fudhatamaa oola guyyaa guyyaadhaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo irratti dhume jechuudha. Meeqa chabachabamaa oola Mareet baankii jedhamu sirna federaalizimii kana keessa jiru mootummaan federaalaa yoomiyyuu qabeenya qabu. Waan bulchuun qabu, waan jedhuun qabu, maal jedhama intangible property. Afoo isaan sun walitti fidanii akkasitti nu bulcheedhaan malee mootummaan federaalaa akkas gadi butsee akkasitti Oromiyaa bulchan jedhuun qabu jechuudha. Kanaaf harka walirraa kutu. Sa'aatiin qabnu daqiiqaa tokkotti isinii kenna. Egaa siyaasa biyya keenyaa kanaan dura rakkoo hamaa keessa ture. Amma immoo durreensaas banamee bifa kanaan wal morkanii waan jiru irratti wal falmanii mari'achaa deemuun murteessaadha. Egaa filannoon nu fuuldura jiru kun naga qabeessa ta'ee haqa qabeessa ta'ee wal morku qofa otoo hin taane wal ta'uunis paartilee gidduutti akka inni jiraatuuf akka dhaamsaatti daqiiqaa tokkoof waan isin dabarsitan yoo jiraate isa godhannee gara obbo mootummaa biyya bulchu ammallee waamicha goona. Amma humna biraa hin qabu. Tokko waaqadha lama uummata Oromootu nu naannoo hin qabne jechuudha. Yoo jeequmsi ka'e meeshaan qabu mootummaadha. Namni hin beekna jechuudha. Humni isaa fiigee waa tokko dadhabu, dubbii sennaa dadhabu, hojjechuu sennaa dadhabu, hoogganuu sennaa dadhabu, achi fiigee baankiif taankii ilaala. Amma baankiif taankii nu baasu. Suutannee mareennee waliin biyya kana waliin ceesisudha. Biyyi tasgabbaa'ee nullee hin fayyaddi, mootummaallee hin fayyaddi. Gaanfa Afrikaallee hin fayyaddi, Afrikaallee hin fayyaddi. Nun gaanfi Afrikaa kun uummanni Oromoo guyyaa tokko yookaan waggaa tokko yookaan waggaa lama yoo dheerate waggaa 5 tasgabbaa'ee obbusheera taanaan it is the first panacea for the political disease. Naqarsaa siyaasaa biyya kanaatiif tasgabbiin uummata Oromoo qoricha hin argamnedha. Kana hundi keenya beeknee uummata Oromoo tasgabbeessinee gaaddisi amma jedhu maaltu waliin jaalatu diirama aangoo sakkamiin aangoo barbaachan dhufee osoo anniifatti baay'ee wal faana qabsoofnee gala aangoo nun barbaachisu ne qabsoofne. Aangoo nu barbaachisu nu qilintoo seenne. Aangoo nu barbaachisu nu duunenne. Aangoo nu barbaachisu nu tu jijjiirama kana fi. Amma aangoo hin qabsaa. Kanaaf mirga uummata Oromootu miidhamee walqixxummaan biyya kana keessa dhumnee mootummaan dhumte ani Oromoon bulcheedha yoo ofiisaa miidhamaadha. Biyya kana keessatti walqixxummaan jiraannu malee hin ta'u. Abbumti barbaade dabareedhaan uummata Oromoo kurkubee bulchuu hin danda'u. Jenneetu gara lubbuu keenya dabarsu. Namni nama maraateedhaan lubbuu dabarsu. Maraanne warra kanneen malee. Kanaaf nuni tasgabbii guddaa nu barbaachisa. Aangoo soo ta'e Oromoon aangoo irratti yoomuu wal lolee hin beeku. Sirna Oromoyyuu miti. Duudhaa Oromoyyuu miti. Abalu bulchuu hin danda'u, abalu maaliin ta'u waan jedhu kuni hin jiru. Sirna gadaa keessatti kun duudhaa wallaaloodha. Sirna gadaa keessatti situ bulchuu danda'a, situ bulchuu danda'a. Murni geessuun bulchuun dirqamaaf dirqama. Eenyuun bulchuu? Murna sana faana biyya bulcha. Murna miti an biyya bulchu. Kanaaf maaliif jeequmsa kaasuu seete? Sadhuma. Warri harki isaanii dhiigi guddaan keessa jiru. Warri biyya kana saamsisan. Warri maanoo adda addaa tuqan. Ittiin gaafatama jedhanii faayinaansii adda addaa baasanii biyyi kun akka isheen garantaan filannoon dhugaas ta'ee gara mootummaa tasgabbaa'utti
akka hin uumamne warri fedhan jiru. Booda janeen waan baay'ee kaasaniiru garuu waan hojjetame haalaa deemuun sirrii miti. Jijjiirama kana keessatti hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti akka hidhaadhaa gadhiifaman kan taasise hooggansa kana jechuudha. So seenaa addunyaan beeku kana haaluurraa yookaan uummannis nama taajjabaa jechuudha. Kun itoo sirratee bareedaadha. Uummanni Oromoo qabsaa'eera sirriidha. Qabsoo sana garuu bu'aatti kan jijjiire hooggansa OPDO keessaa ba'edha. Hooggansi OPDO keessaa ba'e dhaloota amma jiru kana kan horate jechuudha. Dhaloota qubee jedhamu kana barsiisee, aadaa barsiisee, safuu barsiisee, seenaa barsiisee akka sadarkaa kana kan gahu kan taasise mootummaa naannoo Oromiyaa OPDOdhaan dorfamuu jechuudha. Nu hundumti keenyas kanuma keessatti barannee qubee lakkoofnee as geenye jechuudha. Kun haaluun sirrii miti. Lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa OPDOdhaan dorfamaa ture biirokiraasii guddaa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu kana kan diriirse mootummaa OPDOdhaan hoogganamaa ture jechuudha. Kanaaf jijjiirama kana keessatti gahee guddaa qaba. Balleesseerra dhiifama gaafanneedha jechuudha. Kanaaf dhiifama gaafanneerra. Kana kaaduun sirriin ta'uu jechuudha. Kabiraa qabsoo uummanni Oromoo taasise kana keessatti otoo hooggansi kun hidhamtoonni siyaasaa hidhaa jiran haa gadhiifaman jedhee qabsaa'uu baate jijjiiramni kun dhufuu hin danda'u. Qabsoon hoogganamuu qaba. Qabsoon hoogganamuu qaba yoo jette galma kaawwattee galma sanaan kan ittiin si gahuu danda'u tooftaa bocattee uummata kee kakaastee tooftaa sanaaf hojjechuu jechaadha. Kanaaf ijaarama si barbaada jechaadha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiru. Kan biyya bulchaa ture, Oromiyaa bulchaa ture, hoogganaa ture mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo xiqqaattus guddattus humna qabaa jechuudha. Humna akkamii? Humna ittisaa poolisii qaba. Caasaa nageenyaa qaba. Kanaaf humna isaa olitti ta'ee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa seenanii kan qabaman irraan kan hafe qabsiisaa iyyuu hin turre jechuudha. Kanaaf kana kaaduun hin danda'amu. Muummichi ministeeraa obbo Lammaan fuulduratti kan ba'an qabsoo kana hoogganuudhaaf hooggani jedhee kan itti kenname OPDOdha. Filannoodhaan dhufanii jechuudha. Jijjiiramuu qaba. Oromoon madaalu. Oromoon miidhameera. Akka isaa ta'utti Itoophiyaan tolfamuu qabdi. Kanaaf federaalizimiin sirriin hin turre sirriidha. Federaalizimii sirrii immoo ijaaruun barbaachisaadha jedhee qabsaa'e dhaaba kanaa jechuudha. Kun sirrii kaadamuu hin danda'u. Obbo Dajaneefaas hidhamtoota siyaasaas kan hidhaa hiikee hooggana kana fudhachuu malee uummanni hin taajjabaa jechuudha. Kaaduun hin danda'amu. Safuu Oromoo keessas. Adiidhaan gurraachaan adii jechuun danda'amu. Sadarkaa kanatti ilaaluun garuu barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa miti. Dirreen dimookiraasii bal'achuu qaba. Namni yaadaan haa dorgomu. Haa mo'u. Yaada mo'ataa haa fidu. Kan jedhe jijjiirama kana keessatti qabsoo uummanni Oromoo qabsaa'eera sirri. Qabsoo uummanni Oromoo qabsaa'e qofaansaa gahaan ture jijjiirama fiduudhaan. Kanaaf maal gochuu barbaachisa? Tumsa ollaadhaa. Gargaarsa ollaa. Qabsoo Oromoo fi kan sabaaf sablammootaa kana wal simsiisuun barbaachisaa ta'e. Maaliin tarsiimoodhaan? Kana gochuudhaaf jibba wayyaanee waggaa 27 Oromoof Amaara adda adda baasuudhaaf lallabde kana balleessuun dirqama ture jechaadha. Oromaaraa kan jedhame tarsiimoodha. Tarsiimoo ittiin jijjiirama kana hooggannee jijjiiramni kun akka dhufu taasifne jechuudha. Kanaaf mana hidhaadhaa kan isaan hiiksise isaan kana jechuudha. Kana fudhachuun haaluun hin danda'amu. Kana qofa miti.
Miidiyaalee kaleessa biyya keessattuu dhaggeeffachuun hin danda'amu. Kan kaleessas infoormeeshinii kennaafii ture asuma keessa ture. Isaan mana hidhaa ta'anii hin kennine garuu. Miidiyaan kunis immoo biyya kana keessatti galee jijjiirama kana ceesisuu keessatti gahee isaa haa baatu jedhee murtee siyaasaati. Shororkeessummaadhaan himatamuun sirrii miti. Kun ka'uu qaba. Dhaabni shororkeessummaadhaan hidhama jijjiiramuu qaba jedhee seera jijjiiree kan galchee mootummaadha. Kana kaaduun hin danda'amu jechuudha. Federaalizimiin sirrii hin turre jennee amma obbo Dajaniin faan kan kaleessaa ta'an kaasaa turan. Sanan fudhannee irra barnu. Bajanni biyya kana haala ittiin qoodame sirrii miti. Heerri mootummaa cabeera. Qoodiinsi bajataa heera mootummaa irratti barraa'ee jiru hin qoodamne. Malee akkaataa isaan aanaa akka ani toon ta'in heera mootummaa irra jira. Bajanni akkamitti akka qoodamu. Kanaaf heera mootummaa sanas dubbisanii baruun barbaachisaadha jechuudha. Sheeriin naannoo hangamii han federaalaaf deemu immoo akkamii galii kamtu federaalaaf gala galii kamtu immoo naannoof gala kan jedhu heera mootummaa irra jira. Malee achitti hambisuun hin danda'amu jechuudha. Heeraan garuu heera barreeffame sanarra hojiirra oolle. PLConni jiran galii akkamiitu naannoodhaaf ta'a galii akkamiitu federaalaaf ta'a kan jedhu immoo heera mootummaa irra jira. Kana dubbisuun barbaachisaadha waan ta'eef kun sadarkaa kanatti otoo ilaalamee gaariidha. Amma uummata deemanii dubbisuu danda'aniiru. Kana eegumsa isaan godhe nuyi. Security ramannee caasaa nageenyaa ramannee nageenya isaanii eegsifne uummata wajjin akka wal argan kan taasise nuyi caasaa nageenyaa keenya. Kana kan taasisneef immoo dimookiraasii dhugaa biyya kana keessatti fiduudhaaf kutannoo waan qabnuuf. Kana qofa miti. Hamma humni mootummaa danda'etti waajjira olaanaa isaan magaalaa Finfinnee kana keessaa fudhatan mootummaa kenneef. Kiraay beet ejensiidha. Akkaataa isaan fudhatan itti tajaajilaman han godhe nuyi. Caasaan keenya sadarkaadhaan jiru. Bobbii fi uummata wajjiniin yeroo isaan wal arganitti nageenyi isaanii akka eegamuu qabu kan godhe nuyi. Kana hangooneef maali? Akka kaleessaa ugguruun hin barbaachisu. Yaada ugguruudhaan olaantummaa fiduun hin danda'amu. Yaadni kun gabaatti haa dhiyaatu. Uummanni yaada isaa ta'u haa filatu. Kanaaf immoo eegumsa gochuufii qabna. Waajjiraalee godinaalee adda addaatti 150 banannee irra kaleessa hin danda'amu ture kun. Har'a garuu hin danda'ame. Maaliif? Kutannoo gara mootummaa waan jiruuf. Kaleessa eenyutu cufaa ture? Mootummaatti cufaa ture. Kaleessa eenyutu hidhaanii ture? Mootummaatti hidhaa ture. Amma kun garuu dimookiraasiidha. Yaada yoo qabaatan haa gurguratan. Uummatatti haa ba'anii. Kanaaf 150 irratti waajjira barachuun isaanii kutannoo dimookiraasii nuun diriirsuudhaaf qabnu agarsiisaa jira. Kanaaf ittiin boonna hojii keenya fuuldurattis cimsineetti fufnaa jira. Dabalata dirree mootummaan kana bal'iseera. Uummatatti immoo maal himanii isa jedhu kana haalaallu jechuudha. Tokkoffaa Oromoo gandaan qoqqoodu, Oromoo lagaan qoodu, sabboonummaan Oromoo asitti marge jechuun raan kanaaf yaada mo'ataa uummatatti hin dhiyeessine. Waan guddaa isaan jedhan jirtuu fi jirraa qofa. Jirtuu fi jirraan immoo poolitikaa miti. Sagantaa miti. Sagantaa jijjiiramuu danda'u. Kan jireenya uummataa jijjiiruu danda'u fiduun dirqama. Uummata wajjiniin jirtaa fi jirtuudhaan wal barte deebitee sagantaa keettootti hin himatiin hin danda'amu. Kanaaf uummanni qoqqoodiinsa isaanii fi kaayyoo isaan ittiin deemaniif waan argeef jalaa hir'ataa dhufe. Kun waanuma qabatamaadhaan jiru. Kanaaf namoonni kun tokkummaa Oromoof iyyuu balaadha. Tokkummaa Oromoodhaaf balaadha kan jennu sagantaa isaanii itoo hin taane gocha isaanii irraa ilaalleetu. Oromoon akka wal keessa hin deemne, godina isaatti akka hafu, tokkummaan isaa akka gaaffii keessa galu kan taasisudha. Kun Oromoon ceesisudha. Kabiraa Oromoo fi sabaaf sablammoota warra kaan walitti diinamsuudha. Kun hin ceesisuun ta'u
Oromoo shakkiidhaan ilaaluu toon ta'in duudhaa Oromoo bira darbuudha. Kanaaf hin ta'an. Kabira namoonni kun waggaa 28 keessatti dura taa'aa tokkoon deemu hooggansa horachuu hin dandeenye. Hin finne. Dura taa'aan tokko amma gadaa jedhu malee gadaa hin jiru bara. OPDO'n kaleessaa garuu chairmanshipii yookaan dura taa'ummaa marsaa tokko caala qabatee hin beeku. Hin jijjiira. Isaan jalqabaa hamma dhumatti 1960 keessa nama aangorra jirutu amma achirra jira. 1960, 1980. Ilaalcha kanaan Oromoo amma jiru kana hoogganuun hin danda'amu. Oromoon tarkaanfatee deemeera. Jettole gara qaqqabaayyuu kan jedhu gara kanatti deemaa jirra jechuudha. Kan Oromoon clearly gara sa'aatii keessumaa jira waan ta'eef obbo Hayilooni gara walta'iinsaan akkam ta'an goone deemna gara jedhutu tunu. Nuun Oromoon wal dhabdee yoo qabaate gaaddisa tokko jalatti taa'ee furuu qabaa kan jedhu amantaa akkasii qaba. Hirmaachisummaa isaaniitis hirmaachifnee waltajjii adda addaa irratti hirmaachifnee wajjiniin karaa nagaa hojjechuudhaaf isaan kana miti kaan wajjin hojjechaa jiran. Nagaaf olaantummaa seeraa naannoo keenya keessatti akka kabajamu. Seerri akka kabajamu taasisuu keessatti gahee isaanii akkaataa isaan itti bahuu danda'an irratti isaan hirmaachisnee irratti gaafatamuu qabu. Waan tokko garuu asirratti gaaffii keessa galuu qabu. Mootummaan hin jiru jedhaa mootummaa tuffachaa dimookiraasii ijaarra jechuun hin danda'amu. Kana sirriitti ilaaluu qabu. Mootummaan hin jiru jechaan hin danda'amu. Akkamitti mootummaan hin jiru? Mootummaan akka kaleessaa qabee isaan hidhuu qaba. Mootummaan jira jechuudha. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf garuu dirqama qaba. Gaafa mootummaan olaantummaa seeraa nan kabachiisa jedhee socho'u mootummaan nu hidhee dorgomtoota jechaa. Lakki gara bal'inaan immoo teenyeeti ilaalla nagaan furanna yoo jedhe gara tuffiitti nama geessa yoo ta'e kun immoo sirrii miti jechuudha. Mootummaan hin jiru jechuun sirrii miti. Akkamittiin mootummaan jiraannaan baanee galle. Mootummaan jiraannaan asitti yaada keenya ibsachaa jirra. Kanaaf mootummaa dhabameera jedhanii miira akkasiitiin socho'ama taanaan itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'a waan ta'eef sadarkaa kanatti mootummaa gadi buusuun sirrii miti jechuudha. Kabira olaantummaa seeraa kabajanii deemuudha jechuudha. Luka tokko as kaa'aa, luka tokko achi kaa'aa deemuun hin danda'amu. Yaadaani jeequmsatti deemuu qabu namni hundumtiyyuu karaa isaatiin sagantaa qabu, tarsiimoo qabu deemuu qaba malee luka tokko as kaawwachaa, luka tokko gama kaawwachaanis deemuun sirrii miti. Sadarkaa kanatti beekamtii wal dhawuun sirrii miti. Kabira isaanumaafuu haala mijeessuudha. Isaa wajjiniin hojjechuu waan tokko ta'e nagaaf tasgabbii fi dhimma Oromiyaa irratti wajjiniin hojjechuun akkuma jirutti ta'e isaanumtuu gara tokkotti koottaa tokko ta'a dorgomaa keenya cimaa ta'a jennee haala mijeessinaa. Garuu isaanuu tokko hin taane. Gamtaa dhaabbatanii gamtaan sunuu tokko ta'uu dadhabe. Maalirratti wal lolu? Namni mana Minilik deeme eessa deemuuf qabsaa'u? Aangoo biyya kanaa qabachuudhaaf. Aangoo biyya kanaa kan qabatan immoo biyya kana ittiin hoogganuuf bara. Malee sadarkaa isaan akkaataa amma isaan itti yaadaa jiranii fi deemaa jiran tokkummaa Oromootiif tokkummaa biyya kanaatiif yaaddoodha waan ta'eef gamanumaas mufiiwwan isaan itti kaasaa jira. Mufiiwwan irratti kaasaa jira. Kuni sadarkaa kanatti hubatamuun barbaachisaadha jedhuudha qabna. Tole kabajamtoota hordoftoota OBN qophiin keenya gaaddisa odaa har'a kana fakkaata ture. Waltajjii bilisaa kanarratti yaada isaanii dhiyeessuudhaan kan wal falman paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo fi paartii badhaadhinaati. Egaa hirmaatota marii keenya obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Haayiluu Addunyaa maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Torban qophii biraatiin wal agarra. Isin mariisisuun kan isin waliin ture an Abbabaa Asraati. Ogeessota keenya studio keenya Finfinnee waliin ta'uudhaan qophiileen OBN afaan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra. Hirmaatota marii keenya irra deebi'ee guddaan isin galateeffadha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma.